Hayyeena shamaa akkam jirtu hordoftoonni fi kabajamtoonni chaanaalii kiyyaa hundumti keessa nagaa keessanii annagaa kiyya waaqayyoon galatu. Egaan kun guyyaa kana immoo barnoota ajaa'ibaa sirriitti isin fayyada isin gargaara jedheetii yaada isiniif qabadee dhufeetiin jira. Gamanuma viidiyoo kana immoo laayik gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jedha. Laayik gochuun hojii sekendii tokkooti, please laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaan guyyaa kana wanti isiniif qabadheetii dhufe sirriimaa wanta isin fayyadudha. Sababni isaa immoo sagalee karaa WhatsApp isiniif ergamu salphaatti akkamitti akka seevii godhachuu dandeessan yookiin immoo gara file managerii keessanitti seevii godhatanii kaachuutii bifa MP3dhaan akkaataa itti kaachuutti dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Amma fakkeenyaaf sagalee garaagaraa karaa WhatsApp namni isiniif ni erga jechuudha. Sagalee isiniif ergamu kana bifa qulqullina qabuutiin akka MP3tti yookiin immoo akka sirbaatti ka'achuutii yoo barbaadanii buustanii jechuudha. Salphaamatti daawunloodii godhatanii ergi daawunloodii godhatanii immoo bifa bareedaa fi bifa qulqullina qabuuni seevii godhatanii ka'achuudhaa fi karaa salphaa akkaataa itti godhachuutii dandeessan isinitti agarsiisuudhaaf an dhufe jechuudha daawwattootiyya. Kanaaf egaa akkamitti akka kana godhattan kan jedhuu fi baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Jalqaba gara Play Store keessanii dhufuutii qabdu jechuudha. Gara Play Store keessanii dhuftaniitu application kana ni barbaaddu jechuudha. OPUS jettanii bifa kanaatiin player jettanii bifa kanaatiin barreessanii sarchii goonaan ni argattu jechuudha. Kunootti jalqaba akka kanatti ennaa sarchii gootanii as keessaa isa kanadha jechuudha kan isin filattanii kunootti akka hin shawwadamne jechuudha. Kan biraa akka hin buufanne isa kanadha jechuudha appilikeeshinichi. Maqaan appilikeeshinii kanaa sirriitti kunootti addanarra ilaaluu dandeessu. OPUS player manager your audio and voice message kan jedhu bifa kanaatiin jechuudha kan inni jiru. Kanaaf isa kana daawunloodii godhadhaatii itti fayyadamaa baay'ee tokko itti fayyadamaaf illee salphaadhaan isin jedha. Jalqaba appilikeeshinii kana akka bantaniini audio isiniif ergame egaa sagaleedhaan kan isiniif ergame salphaatti buufachuudhaaf yookiin immoo bifa MP3dhaan ka'achuudhaaf jalqaba appilikeeshinii kana keessa ni seentu jechuudha. Kunooti akkuma agartanii jalqaba gaafa bantanii keessa seentanii homaa piroosesii tokko isiniin barbaachisu wanta adda biraa waan gootan tokko hin qabdanii. Kanaaf jalqaba gaafa seentan bifuma kanaatiin jechuudha kan inni isin seensisu. Achii booda akka kanatti ergi seentanii sagalee karaa WhatsApp isiniif ergame hunda isaa jechuudha ofiintu ofii isaatiin jechuudha of ajajee azalatti gadi tarreessa jechuudha daawwattootiyya. Kun akkuma agartanii ani amma homaa waa tokko ittiin buune garuu sagalee karaa WhatsApp naa ergame hunda isaa yoo dana jala naaf kaa'eetu jira jechuudha daawwattootiyya. Amma gaa as keessaati sagalee naaf ergame kana guyyaa guyyaatti isiniif kaa'e jechuudha. Kunooti akkuma agartanii iddoo kanarraa last Friday, today maqaa maqaadhaanii guyyaa guyyaadhaan isiniif kaa'e jechuudha. Last Tuesday bifa kanaatiin qaniidhaan isiniif kaa'e jechuudha guyyaa guyyaadhaanii riipoortii godheetu jechuudha kan inni isiniif kaa'u. Kanaaf sagaleen inni isiniif ergamu addana jala dhufee isiniif gala. Sagalee isiniif ergame kana immoo seevii godhachuudhaaf salphaatti wanti isin gootanii kunootti jechuudha ishee gidduu kanarra jechuudha MP3 kan jettu jirti jechuudha. Ishee kanarra jechuudha kan isin buufattanii. Kanaaf kanarra naas cukaastanii wanti inni isiniif fidu kunootti akkuma agartanii bifa kanaatiin jechuudha converted jedheetti jira jechuudha salphaatti. Konvertii godheetti jira jechuudha daawwattootiyya. Konvertii godheetti jira jechuun gara MP3tti naaf deebisee jira jechuudha. Kun akkuma agartanii MP3 ta'ee jira jechuudha sagalee an barbaadu. Kanaaf salphaatti eessaan argadha jechuudha. Kunootti naa konvertii isiniin jedhu immoo kunootti jechuudha mallattoo magariisaadhaan jechuudha kan inni isiniif kaa'u. Kanaaf baay'ee tokko salphaadha. Ammas kan biraa yoo barbaadanii kunootti mallattoo MP3 kan jettu kunoo iddoo kanarra jechuudha lafan itti maree kanarra ni cuqaastu jechuudha. Saniin booda kanarra naas cuqaastanii ofii isaatiin piroosesii isiniif godhaatti qooshee sekendoota muraasanii hedduu achii booda kunootti gara kanaatti isin dabarsa ofiisaa. Amma maal ta'ee jira jechuudha konvertii ta'ee jira jechuudha gara MP3tti salphaatti amma gara faayil manaajerii keessanii yoo deemtanii argachuutii ni dandeessu jechuudha daawwattoota diyyaa. Kunoo audio keessa seenuudhaanii kunoo sagalee isinii fi MP3 ta'ee sana argachuudhaaf salphaatti gara faayil manaajerii keessanii dhuftanii pilee gochuutii ni dandeessu jechuudha. Kun akkuma agartanii egaan bifa kanaatiin jechuudha kan inni hojjetu appilikeeshiniin kun akka itti gammadan abdiin qaba. Namoonni wanta kana irra deddeebiidhaan waan gaafataniif isiniif qabadheetti dhufe yeroo itti aanuma barnoota ajaa'ibaa kan baraadhaan hanga deebinee ol agarutti nagaan naaf turaa isinan jaaladha isinan kabajaa. Ciao.